ardam mari har'a dhimma atattamaa fi waayitawaa ta'e irratti dhimma hoggansa tokko tokko kanneen sigigaachuun kaayyoo ganamaa irraanfatanii gama mooraa diinatti galanii wal qabsiisanii diinonni keenya maal jedhaa jiru dhugaan eessa jirti kan jedhu sabni keenya irra caalaan isaa hubatee jira. Amma ammoo fakkeenyaaf yeroo keelloo miidiyaan gaafiif deebii jaal gollicha dhangeetii godheerraa kaasee haalonni tokko tokko biltsiginnaa mirqaansaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u gollicha dhangeetii moo hoggansa qabsoo bilisummaa Oromoo kan amma jaalmarrootu dhugaa qaba. Qabsaa'otatu dhugaa qaba kan jedhu uummanni Oromoo bal'aan deebii argatee jira. Nama manguddoo qabna, abbaa gadaa qabna. Kana hundaa'uu galee abbaan akka mataa biyyaatitti akka gantuu waraanni adda bilisummaa Oromoo hayni isaa dubbatee inni akka ashara gisee angoolalan ashara baasaniiti callaa baasan. Akkasitti arraa hayyoota keenya ifni isaanii dirree bahee inni abbaa garaa ta'ee Oromoo biratti illee fudhatama hin qabu. Akkatti Oromoo biratti fudhatama hin qabne hoggaa hanga kana bilisummaa adda Oromoo keessa taa'ee amma galee gantuu fi gantuu uummata Minilikii warra harka muraa aanoolee harka nurraa ciree harma nurraa ciree hayyoota madaan san nu keessa jirtutti gale fudhatama hin qabu. Alaalaa dubbii gantoota nuti ergachaa jirru kanarra namni kabajaan bira qabu isin warra waggaa meeqa hidhame kana kabajaa nu bira qabaa je. Oggaasan harka baafnee gaafanne maaliif uummanni isiniif daragaa jiru kun maa isin bira kabajaa dhabee nuti kabajaa isin bira qabaanne yennaa dhaggeeffadha. Akkuma reefu isiniin ji'a siyaasaan sharmuutaa gargaggali. Arra nu waggaa qabaa borganama isin harkaa qaba beekna. Warri arraan san nuuf gartee oduu baasee hiccitii meeqa hiccitii Oromoo baasee nuuf kenne nu bira kabajaa hin qabuu je. Maaliifii jenneen? Hiccitii ittiin baafanneeti je wanni kattoonuuf hiccitii ittiin baafanneeti nuti kan gartee waraana ta'es waraana jennee ittiin qabsiifannee meeshaa bakka jiru ittiin baasisiifanneeti deeggartoota abaa'ollee ittiin qabsiifannee boodarra ajjeesnaa. Saba guddaadhaa, saba bal'aadhaa, aadaa qabaa, safuu qabaa, jaarrolee qabaa, gaaddisa qaba. Even yoo kunuu ta'uu baate inni hoogganaa olaanaa ta'ee wanta guddaa kana dalagaa ture hadha galeetiin kana galee diina jalatti hubuun isaa kuni du'a isa lammataati. Galatanii biyya isaa irraa jaalalaan yaane warri isaa akkana gaa kunoo laal kana mootummaa wayyaane sababni isaalleen akka keessan kana qorii lama keessaa mookaa tokko nyaachuun isaaniif hin taane eenyuunu hin jibbuu biyya ofiititti hin jibannoo galu eenyuunu hin jibbu biyya ofiititti hin jibannoo galu wanni jedhaa jirru bilisummaa ta'e barbaadachuuf yaane akka keessan kan harka qullaa galuu waan fira gaddisiisee diinan gammachiisu maqaa dhaabaa kootiif kiyyaa sin balleessu waboodhiisee deemee garaa hin ammeessu waboodhiisee deemee garaa hin ammeessu. Qabsoon kan duraanuu duubatti harkisee akka qabsoof galmaan geenne kataasise warrootuma akkanaa kana warra saba Oromootiif qabsaa jedhee garaa ofiitiif qabsaa'e namoota hedduutu jira. Namoonni sun Galatoom qophii keenya borgalgalaa keessatti kanan jechaa jiru ani uummata keenya osoo hin taane isaaf jecha nama waggaa meeqa hojjettee seenaa isaa guyyaa tokkotti qo'eessu malee qabsoon keenya kanarraa itti cimaatti deema malee kanaa jedhee wanni duubatti deebi'u tokko hin jiru. Jiranii wal barbaadan inni ammaa miti inni qabsoo tana keessaa qabsoo keessaa baase ammaa miti. Achuma keessa taa'ee waan inni dalage akka garree hunda hin dubbannu jette jamboolti qayyaa garuu akka dubbannu amma ta'ee jira akkatti dubbannu harkanne ta'ee jira godhee jira inni kanaaf ani waa'uma isatti hin deebi'a nu laaffisu kun nu jabeessa malee nu murachiisa malee
namni durumaanuu qabsoo je'ee gabba'u qaba. An intervii tokko irratti amma dura miidiyaan intervii na godhe dhaabuma kana keessaa dhaabne hedduun bahe. Garuu karaa gabaabaadhaan qabsoo kana galmaan geenya jaaniiti karaan kalee gartee dhaabne adda bilisummaa Oromoo irra deema karaa dheeraadha. Shorti katiin Oromoo bilisoomsina jaanii kattaanii dubbiin duruu naa galee namaaf galuu dadhabdee malee warri ambaanu kunoo kalee cinaan isaa diinatti galee kunis boruu galuu hin ooluu dhaqabatee ta'uu dagalee warri qabsoo qawwee lagatee ala kanaa loluu sagalee akkattiisii namaninaa warra qawwee dhukaasu malee akkattiisii namaninaa warra diina bukkaasu malee. Takkattiisii hin amanina warra qawwee dhukaasu malee. Qabsoo ganuun biyya ganuun saba ganuun nu qofaan hin baane waan addunyaa kana mararra jiru addunyaa maraatu wal ganu namoota gurguddaa beekumsa qaban hedduutu mootummoota addunyaa kanarra jirullee gana biyya isaallee gana saballee gana akka dhaabattillee warri dirree qabsoo jiru wal ganuu waanuma jiru warri Isaayyaas Afwerqii kan faanu nama meeqa gartee warra isaan keessaa gana ajjeesaa turan Tigreenis akkasuma nutillee bara dheeraa qabsoo goone keessatti namoota hedduu garree nu biraa deeme garuu waan takka bu'aa isaan erga qabsoo keessaa deeman fidan takkitti isii ta'e nuti garree hin jiru. Ragaa mana sanillee booda mana qabalee sanillee irraa fudhatanii alabbaasan. Kanaaf walaloota akkaan ammallee irra isinii buusu. Qabsoon dheeraatullee ammallee falmaan addooytullee arrallee damboomni koo guddaa yoomillee hirbuun koo haarayaa yoomillee kan murateen dhufin durillee ganuun ajaa'ibni yoomillee. Kanaafu ganuu isaan jabaannee qabsoo keenya itti fufuu qabna. Lakkuma dukkanni ammaattuun bariin dhiyaatti. Lakkuma namni abdii kutatee si biraa deemuun qabsoon jabaatti. Roorroon diinaa dhugaa namni dhugaa kalee muratee ba'e osoo ilma xiqqishaa san gabbaasanii bahaa ja'anii rashananuu arra silaa inni namni maqaan isaa beekamaa kun hin galu. Isa dhiisii an hin galu. Salphina dhiphuuf rakkoof jilbiifadhee hirbuutiyyaa sirraanfadhee of duuban deebi'uu salphina goggadhee qabsoo kottan fufaa moo koo abdadhee qabsoo kottan fufaa moo koo abdadhee. Socho'aa jiru san daran xiqqoofnee itti cimuu qabna malee irra deebi'uu hin qabnu. Sababni maalidha? Jalgollichi nama mataa ofii danda'eedha nama tokko. Ofii galee harka bilisiginna kennate malee qabsoo Oromoo fuudhee bilisiginnatti hin kennine. Uffata ofii uffatee gale malee qabsoo Oromoo uffatee hin galle kana beekuu qabna. Qabsoon Oromoo akkuma galee deemsan. Yoo ummata Oromootiin bakka bu'a. Ani akka ummata Oromootiin falmadhaa jettee yookaan dhugaa ifitti himtu taate bakka yaadde sana ni geessaa jechuudha. Maaliif jaalalti nama tokko namni tokko si jibbuun mala namni tokko si jibbuu mala si jaalachuu mala gaafa namni tokko si jibbe immoo nama kaan dhabdee jechuu jaalala nama tokko qabda waan taateef kana waan ta'eef ummanni Oromoodhaa waan kana hayyootaaf dhiifnee jirra kana hayyoota irra hin beeknu garuu immoo ummanni Oromoo miseensonni ummata Oromoo bal'aa wanni godhuu qabu ummata isaa warreen hafesan jala hiriiree waan kana iccitii inni arra gabbaase kuni qufiinsa ummata Oromoo fakkaata isatti fakkaate malee amma ummatatti fakkaate malee jara harkatumaaf jiru. Nu biraa deeme garuu waan takka bu'aa isaan erga qabsoo keessaa deeman fidan takkitti isii ta'e nuti garra hin jiru. Ragaa waan kanaatiif kunooleen coolataa afaan 91 nu biraa deemanii waan isaan fidan hin garre. Galaasaa Dilboofaan nu biraa deemanii waan isaan fidan takkallee kan nuti garre haga ammaa garre hin jiru. Garuu haala waa'ee gantuutti dur nuti yeroo dirree qabsoo keessa jiru
hoggaa namni dirree qabsoo keessatti waa goggodhate beekta irraa mul'atti namni osuma ganee diinatti hin dhayne suma bira taa'ee si ganuun isaa mul'atti. Mala gantuu beeynee fayyaa dhukkubsaatti hamiidhaaf gungummii dalagaa godhaatti. Dirqamarra jettee mirga si falmaatti hokkaraan jalqabdee tufamuun tumurti. Akkasumas namni rakkoo qabu saba isaatti, kora isaatti, maanguddoo isaatti, hayyuu isaatti, uummata isaatti dhiyeeffatamu. Diina kaleessa hoggantoota sadarkaa nyaateetti harka kennataa isiniifuu galee jira. Umar Suleyman, Jeneraal Umar Suleyman jiraadhu ammallee borullee takkitti isiin amanina warra qawwee dhukaasu malee jedhe marroo marii saba. Dubbiin durunaa galee namaaf galuu dadhabnee malee warri ambaanu kunoo kalee inaan isaa diinatti galee kunis boruu galuu hin ooluu dhaqabatee taa'uu dagalee warri qabsoo qawwee lagatee ala kanaa loluu sagalee gadhiisii hidhamanina warra qawwee dhukaasu malee. Osoo gollichi galuun qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kan hir'isu taate kanneen kana fakkaata warri akka Araarsoo Biqilaa fa'a kittillayyoonni warri garee group 17 sharaatan jedhaman warri garee hiiltan jechuudha. Silaa isaantu hir'isa ture. Haa ta'uti gollichi dhangee tureera hojiirra dhaabbate. Hojiirra dhaabbate. Eega gollichi dhangee hojiirra dhaabbate mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ni dagaagdimo. Gaafii kiyya deebinaadeero ni quucarte. Tamanaa jedhe. Si gabaabsa sirba bilisiginnaatii fi opiidiyoo kukkuftuu fi gugguftuu harroota nafxanyaa harroota kaleessa Tigraay fe'achaa turtetaniin harree maal jedhan harreen ba'aa barbaaddu fi ooyidaa dhufteedhan opiidiyoon harree fe'aati. Opiidiyoon harree fe'aati harree namni fe'atu takkaa waan fe'anni. Kanaaf warra kana dhaggeeffatuuf hawaasa keenya waan takka irraa quban qabneen maal jetta? Sakandii 30. Hayyee ilmaan Oromoo kanaaf burjaajaa jiraniin qabsoon baaburaan dhaabbattu ammas goota hedduu qabna. Duubatti deebinaa holola bilisiginnaa immoo awwaalaa. Qabsoo kana keessaa dadhabbii qaba. Haa ta'uti yeroo ammaa kanatti garuu burjaajii uummattoota mataan isaanii duubatti yaadaniin goyoomee yeroo ammaa kanatti waggaa 27 kana qabsoo uummata Oromoo mooraa qabsoo uummata Oromoo ajajaa olaanaa ta'ee mata dureedhaan geggeessaa ture yeroo ammaa kanatti ka'ee galuun isaa kun hedduu nama gaddisiisa. Matti jaalmarroo maaliif qabsoo Oromoo tana keessatti bukuun hin dhabamtu durumarraa gaafni hayyoonni keenya qabsaawaa turanis osoo isaan wal ta'anii deemaa jiranii bukuun tuni durumarraa jirtu uumamarraa qabdi Oromoon abaarsa qabdi natti fakkaatte sanumaafuu hedduu dubbachuu hin danda'u waan san taatan ammallee hedduuba hin deebinu kaayoon keenya murannoo hanga muraa mataa keenya ciramee lafaafutti qabsaa'ota haqaa wajjin jirra kan ta'aa hafes dantaa ittiin qabdu dhimmaa ittiin qabdu. Tole galatoomii. Haqa Oromoo bakka ga'eessanii dhoksuudha inni guddaani. Kanaafuu ilmi Oromoo namni kamiyyuu dhugaa isaaniitu ifa bahe malee wanti qabsoon dugda duuba deebi'e tokko hin jiru. Kana beekanii haqa rabbiin baasaa jira. Namni kamiyyuu karaa kanarra deemu yoo taate milkiin hin jiru. Dhugaa irraa dugda duubatti hin deebi'inaa. Namni dharaan deemu yeroo kamiyyuu hin milkaayu. Namni kun lubbuu ofii diinaaf kenne malee qabsoo Oromoo wayiituu hin kennine qabsoo Oromoo ifa baasee kanaafuu jajjabaatanii alaa fi biyya keessa qabsoo ofiititti hirmaatanii harka wal qabatanii diina ofirraa. Afoo galee fi namni shanillee yoo hafe dhugaa qabna waan ta'eef nuti dhugaa qabna waan ta'eef ima mo'anna ima bilisoomna namni shanitti yoo hafe
namni shanis yoo hafe hunduu galee namni shanis hunduu qabsoo Oromoo galee yoo namni shanis hafe nuyi mamo'anna maaliif dhugaa qabna. Meena dhagee Dhugaa Rabbii yoo dubbanne namni mana qabu mana tokko keessaa citaa lama bu'eef manni hin dhimmisuu jette Oromoon. Maaliif hadha gollichi dheengee umrii ufii guutuu saba Oromootiif qabsaa'e jedhee qabsaa'aa ture amma gizee isa dhumaatitti gizee sidaamataa itti hidhutti Oromoo ganuun Oromoo namni Oromoo gane eenyullee ka galata argate takka hin jiru ka salphate malee har'a gollichi dheengee Oromoo ganeef qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu. Kaayyoon jalqabamte tuni gaafa Rabbii galmaan ga'e dhima gala. Jennaan namni tokko kaayyoo manaa bahee ofirraa duubatti deebi'uun waadaa seene duuba deebi'ee nyaatuun tuni safuu Oromoo keessatti illee akkaataa Rabbiititti illee yaani haqa Rabbiititti illee waan hin taane wanni inni nu hir'isan jiru namni tokko waadaa seene nyaatee duuba deebi'uun isaa maqaan isaa gantuudha akkuma jedhe kanaafuu wanni nu hir'isan jiru qabsoon itti fufaa akkuma jedhame sanii yaada isinitti hin baay'isu wanni Oromoo duubatti deebisu tokko illee hin jiru. Daawwiti isaa bilchinnaa keessa jiraatullee iccitii dhaabbichaa qabaatee hin qabu iccitii uummata Oromoo kannellee hin qabu dhugaa isaa san gaxobsee garaa isaa keessa gaxobsee waan ta'aa jiru hunda obsee diinaan marfamee ta'aa jira. Hamma diinaan marfame kana keessatti waa'ee iccitii baasee inni kanneen qabu dhiiga Oromummaa jechuun akkana. Dhiiga Oromummaa kan inni hallafee qabu santuutu iccitii baasuu isa kutee jira. Ittiin du'a malee iccitiin baasu jeeta kan inni ilaan qammaatiin dararamaa jiru. Mooraa bilchiqinnaatiin waraana bilchiqinnaatiin eegamee hidhamaa dhaabbata ta'ee taa'ee jira jechuudha. Aangoo saniif jecha fottoqe. Fottoqinni irra fottoqu kun kan Oromoo laaffisuu miti, kan Oromoo hudduu duubatti deebisuu miti, kan qabsoo uummata Oromoo illee jijjiiruu miti. Kanaaf jecha waboo takka ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hamileen cabsee fuuldurattiif hin deemu. Eega gollicharraa aangoon fuudhamte qabsoonuu fuulduratti hiixee. Galuu ammaa miti. Ka dura dhugaaf qabsaa'e dhugaaf kan erga galmaan hin jenne dhugaaf qabsaa'e jedhee wanni uummanni Oromoo fudhatu hin jiru. Kanaaf galuun isaa wanni ammootu uummata Oromoo burjaajjettee qabsaa'ota duubatti deebisu hin jirtu kanaan burjaaja'uu hin qabu uummanni Oromoo jedhanii galumaa gala. Gollicha dhangee maan dhiyeessine keelloon ala taa'ee dhiyeesse maaliin ala taa'ee dhiyeesse wayititee hangaa sanfaan ergama masara mootummaatii fi shimallis irraa fudhatanii kana jedhan gollichi dhangee hariiroo ittuma sanuu waliin hin qabu tokko kalammata sirna amma hoggansa jaalmarroo jala jirutu isa mufachiise moo uummata Oromootiif akka ifa ta'utti sirna araarsoo biqilaa fa'a sirna eenyu dhugaa isaa fa'atu isa mufachiise kan akka itti naa dabaltu barbaadee itti galatoomne. Inni ifumaafu dhugaa rabbitti namni qabsoo keessaa ganu kalumaa roorroon saba isaa yookaan roorroon isarra geessu yookaan roorroon haadha abbaa isaatiif saba isarra geessu isan baaf. Hacaaluu Hundeessaa dhabuun Daadhii Galaan dhabuun nafxanyaa Elemoo Qilxuu Taaddasaa Birruu Aabbishee Garbaa ajjeese nafxanyaa Salaalee keessatti har'allee hospitaala irraa maayyimee waan biraa dhiisi afaan Amaaraatti malee dubbatinaa jedhama. Kana sabni kennaaf maaltu isa dinqa bilisiginnaa moo kufiinsa jala hambisaa mee muntaa sii kennee jira. Ayyee tola carraanaa kennuuf galatoomaay jaalgollichi dhangee Oromoo yookiin saba isaa gane jechuun isumaaf yoo xiqqina dabale malee ilmaan Oromoo irraa uumaan hir'isu. Akkuma ammaati jettee kana namni tokko namni dhugaa tokko dhugaa yoo qabaate mooraa diinaatti hin galu. Namni mooraa diinaatti isa galchaa jiru. Namni tokko yoo miidhames uummata isaatiif miidhamee jira. Hamma miidhama isaa saniin diinatti galuu osoo hin taane hayyoota meeqaatu jira, beektota meeqaatu jira kan inni itti iyyatuu danda'u isaan miidhaa addaarra geggeessanillee. Miidhaa san Oromoota qaqqaalii callaa meeqaatu jira isaanitti iyyatu odoo danda'u mooraa diinaatti galu jechuun
kuni ammallee dhiiga oromummaa isaa qaba hin jiru. Gingilchaa haqaatu isa baaseen jaan gabaabattu. Gingilchaa haqaatu isa tufe. Qabsoo kanaa jecha hin kuftu. Dhaga'ee haasaan nyaata'e baay'ee waan nama saalfachiisu dhugaa nama waggaa meeqaa qabsootti jechee waggaa kana mara uummata isaa tajaajilaa ture. Guyyaa tokkotti akkasitti hojii isaa saggaleessuun kun baay'een Oromoo inuman dhaabbatu. Umar Suleyman akka jedhe geessanii anaa dubbiin duruu naa galee namaaf galuu dadhabdee malee kunis boruu galuu hin oolu qabatee taa'u dagalee jee Umar Suleyman. Yaana ta'e Jaldaawud Ibsaa namni meeqa biraa ganee kaayyoo tana eega sirna kana arge abadan hin deemuu jedhee kophaa ifi kaayyoon gurguradhu jedheet haga ammaa ta'aa jira. Tokko lammaffaa qabsoon Oromoo gingilchaa keessa seenuun hoggansa gingilchitee baasaa jiraachuun gantuu gingilchitee baasaa jiraachuun akkasumas har'a kan dhiichisuu qabu deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti fi akkasumas falmattoota warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromooti moo silaa biltsiginna kanarraa maal jetta? Dhaladhe keessatti hawaasni jechuu kana malees gantuun lichoo bukuraa afaanis numa ganan qabsoon hin dhaabban bareeguma lichoo bukuraa afaan gananii qabsoon tuwantii jettee kamaal galchuufaan illee qabsoo keessaa baan qeeroon teenya finciltee wayyaanee maqalee galchiti. Qabsoon Oromoo nama ganeef ni dhaabbatti jettanii gonkumaa uyyaadin. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti bu'aa ceeyii hedduutu jira. Bu'aa ceeyii hedduu kana ifaajee fi dadhabbii guddaa nama gaafata. Kanaaf yeroo kamiyyuu taanaan eenyuyyuu taanaan qabsoon uummata Oromoo nama baabura yaabbatee baaburri kan fedhe fuudhee kan fedhe buusuu danda'a. Hintineemte malee wanni qancarte hin jiru. Qabsoon durumayyuu akkuma harmeen jedhan aangoma barbaadanii aangoma san dhabnaan diina jalatti galanii silaa namni diinni hadha waa gochuufi miti hicciitii garaa baasee boru yookiin ajjeesuu yookiin hidha darbuu kana lamaan hin dhabuuti. Anumaaf qabsoo kana keessa rakkoo ba'aa guddoo takkaatu nurraa gabbu'e akkasin laaluu qabna. Diina bira dhaquu isaa garuu nun gammachiisu. Rabbii fi uummanni Oromoo lafeen jaallanii ni beekti waan ta'eef qarshiin miliyoona takkittiin har'a inni fudhatu seenaa isaa gurgurate hoggana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan taane uummanni Oromootiin qabsaa'onis ni beekan. Kana hunda cal'isuun jaalmarroo kanayyuu alatti baasuun dhabuun isaa har'a kabajaatu malaan kabajaallee guddaa qabnaafillee. Haa ta'uuti namni kun Oromoo jiru, hayyuu jiru, gaaddisa jiru, ifa kallacha jiru, bakkalcha jiru, irboo jirtu, gumii sabaa jirtu. Keelloo miidiyaa irratti gaafa ba'e kana gochuu isaa sabni keenya gara biratti haa xiinxalu malee namni kun gaafasuu hin galaa shaantaa fudhadhee boolee hin galaa Umar Suleyman jedhe saniif hin deemu takka gollichiif miidhe moo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo miidhe. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo heega inni waggoota tokko oliif hojiirra dhaabbate hin finiinte moo hin qancarteme. Gantoota amma duraatis nuti hedduu garra bara dargii yoon isinii hime nama jabaa duulchisaa waraana bilisummaa Oromootu mootummaa dargii Mangistuu Hayilamaaramitti nu biraa deeme. Magaalaa Harawaa tajaamu karaa dadar achitti harka kennate. Gullotti diina fudhatee sakattaan ubbobbee. Wallaahi numa kana qoqqoollee kanaatu dhagaa jala gattee nyaatii qabanneef muraasa tokko qofaan. Rasaasa dura dhuggoonu asabootirra bu'e irmee maqalee galchiti. Qabsoon Oromoo nama ganeef ni dhaabbatti jettanii gonkumaa uyyaadina. Isinitti hin dhagaamin gammada. Qabsoon Oromoo hanga roorroon diinaa haga diinni Oromoo ajjeesuu dhiisutti qabsoon Oromoo gonkumaan dhaabbatu. Warii taayee dongoraadha. Baga kolfitanii keessatti garaan keessan ammoo isin gubate. Hattoota isin
sharafa duubaan itti kennitan akkasitti gingilchinee baasna. Jeneraal Umar Suleeman itti fufime. warra diina buqqaasu malee akkatti siina maninaa warra qabsoo buqqaasu malee. Sagantaan keenya kana fakkaataa har'aaf jechuudha kutaa lammaffaa hayyoota akkasumas qarree fi qeerroo ilmaan Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan qabanneen isinii dhiyaanna. Caayaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo caayaa Oromoo TV wajjin Suudaan kaartuum ani Soofumar Gadaati halkan gaarii isinii haa ta'u.